maaf dhaabbadhu deemuu qabda akka jirtu لا dhaabbachuu qabda joon baadiyyaa min sinje hin ta'u ati maal taate hin ta'u dubbumtaan keessaa hubuu qabda dhaabbadhu kaartaa sattiin keessaa baa kottu tugattaay bartun dubbii akkaat kottu gattaay jiroo ambar dubbiin fedhu akkaan nama dubbii godhuu nan godhin jaasaboontu ummanni kun ummataa miti eenyu Vendra. Malah kabel udah sih. Enyu. Oh Sena. Negi. Ya boga tata. Sontan mega tat akka arte khanan demini. Amma ka isan sanu istu dubbi hindan den gachai me amnu maaf. Numa fini kamna. Sabon to Tana skani tana fiti tana la fakha yani. Oh, tana la fakha uti te man tana kha ilfifu khara wujita tidem. Amma la jinkab to. La ne la ka ujin qabani Ani gadin ta'u. Dubbi tana khaisa da abdu bay khalas La ni Dubbi khaisa kamna. Gadis tana futi. Isin jem tasan qabeetumaan fide waanuma waan kanaawu fide hunda gaafachuu deema. Man tana waan tuuta qabu kan bineensa firra la fakha isa boda kasi. Kana kamitti la fakhaya. Siwajin qabun qaba. Na siwajin qaba na siwajin. La osati la nin qabna. La dubbi Isaan numan qaba. لا قلت الدين توقع أنا قلت الدين جرا أما أبدي أرانتنا كبيوني نفني أنا نما في متي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجبت دعوة توفر دكتور كان الشباب كان جرتم بكم جرتني نجيني ربي قداسم برهاد جراتو سنين جتا إيجا أما ستيبني جرا إن شاء الله وني ديبني مال جتون كيسن لولو أرا مرتي تكانين ديبي جرا مرتين أن ديبيني إلا وإلا أبجي كبو قفا سكان مو بالبلا وروتنا إنه إبسافي دجاج جراني اللي إتقولين جرا خان مو أما اللي رديبي إتيم بالبلا جتولا خناف مال جتو بربادتي وبتملي دبتني تجرا نهندي حالة جروحي ستي وهبتشولا كمنا جتولا وأصون هبني مو مرتي أكنمت أبني كنوني ألفاتان وني خيسو تدلقمو جتولا كعامو توان كان دلق مقفاتو بيخ إيسرا دبينا كخاتي سمين تون إيسا فجافمتي كعامو موان كان خيس جروتو بيخ جتو بربادتي خنافي وروني يادو مباركي قبدني وقالا ilmoon haadhatti jabduudha haadha bira gahuudha qabna jechuu barbaadeeti ammoo isa san akkasitti naa hubadha anis haadhaa fi ilmoo addaa muruu kadeemu osoo hin taane waanuma kanaa'u akka haadhaa fi ilmoo wal harkataniif nama carraaqutti jirurraa tokko jechuu barbaadeeti kana yeroon jiru maal jechuu barbaadeeti namoonni tokko tokko hubannoo osoo hin qabne maal jechaa jiranii ati ilmoo kaamsitee ni qalattee ni nyaattee maal taate faanaan jechaa jiran kana jechuun ammoo warroonni keessoo na bilbiltee waan kana haasoytulleeni dhiifama waliini kun hin barbaachisu jechuu barbaadeeti ani mubaarak hin fuune warra mubaarak fuudhee isaawu nyaatuu deemu harkaa baase jechuudha harka isaanitti dhufeetiin isaan akka hin nyaanne irraa dhoorkee bifa saniin haala jiru hunda hubadhee haala kanatti seene malee mubaarak akkaan an fuudhatti warri haasoytus dogoggora jirtaa jechuu barbaadeeti kanarraa hafe hoo maaliifi jara qabata dhuguma jarri kaan mubaarak barbaadutti jira jettanii jirtan fakkaata mubaarak inni barbaadaaf deemu fakkeessatti jira moo dhugumaan barbaadaaf deema abdiin faan kanaas gad qabdanii hubachuu isinirra jiraata jechuu barbaadeeti as keessa waan guddoo takkaatu jira waan guddoo jirtu immoo fuula keenya dura itti dhufna yeroo hundi jechaatiin ture jechuudha abdiin namni abdii jedhamu kuni nama yeroo takka abbuma mubaarak ibsaa kanaahu haala inni godhe quba qabdanii jechuudha kanarraan kana fee arra fakkeessaaf yoo fedhees jechuun akka dirmachuu waan kana deemuu ergamu isaan ba'an haala kana keessatti gahee isaan taphatan isaanii fi rabbi qofaatu beeka ani immoo kana hunda qabee baasuu fi
isa asirraa bahes waan isa baase deebisee jechuu baruu akkuma murteeffadhe amma imala sanirraan jira jechuu barbaadeeti. Kanaafi waan feetanillee yoo jettan warroonni keessoon bilbiltanii waan agartan haasoytaniis warroonni yaadota garagaraa kennitaniis maal jechuu barbaadeeti hubatan malee hin dubbatanii. Kanaafi hubachuu nama feesisaa jechuudha. Namni maraataa miti akkanuma lafaa ka'ee kadama qabatu maraataa miti jechuudha. Waa jala waatu jiraa jaan. Kanaafi waan kanatti seen kanammoo murtiiti. Amma walumaa galatti haasaa dhedheeraa haasa'uu hin fedhu asirratti wanniin ammaan tana deemuuf abdii qabuu qofaaf murteeffadhee deemutti jira. Amma bahuufi jechuudha. Inshallah. Sabboontu meeshaa ta'e wanni shugutiiti jallee naaf fidi. Shugutiiti naaf fidi waan kiyya waliin naa qaqqabe. Waliin naa qaqqabe. Taa'umsi hin malle deemuufi. Tafi naas fidi. Gubanne fidi kanaas naa kanne taa'esi. Kanaafi Oromootiyyaa maal jechuu barbaadeeti ani dhugaa dubbachuudhaaf Mubaarak ofiifuu isa nyaadhame eessa buutee isaan dhabaniin baase malee warri Mubaarak isaa fuutee ni qalatte moo akkam gootee ilmoo fi haadha addaamaa murtee akkamaata warri jettaniis dogoggora jechuudha. Ani hin fuune Mubaarakis dhimma kana isaantu waliin bukeessaa ture malee ani qubaa'uun qabu kan akkasin naa hubadha. Amma gaa murteen ani irra jiru amma deemee abdii qabee egartee waan jiraa hunda lafa keessisuudha jechuu akka dhaadatisanis akka gahu waliin laallaa. Numaaf mee dhaggeeffadhu maaliif jennaan dubbiitti jirtoon dhaadhaabee akka walitti laaqatanitti isaanummaa naaf fixani maaliif jennaan jireenya hankee oofadhu. Jireenya namaa dhisi yaa'ii firraa dhisi dubbii waan takka namaa hin gootu. Ani wayin abbaa yaa'iitti yaa'iin barbaadu amma ta'e. Isaan maatu walitti laaqate isaan adda haguuratan malee dhiisate dubbii tana keessaa ha jireenya hankee ha dur dabarsitee illee michillee numa beena amma dhiisin jarjarina waan hundaafuu. Ani ammas jarjararra hin jiru bara. Amma ani wannin godhe takka hin jirtu. Nama rakkoo tanaan deemu ergaan bare booda waan kanarraa dhaabbatamuu hin dhaabbattuu qofa jechiin nan jees kalma. Natti dhaadattee maal taatee jee xarraqummaa takkaa fi waan akka ofe namni maasdachii tana laaqee jiru immoo mucaasan. Mucaasan ammoo qabeetumaan agarsiisa isa qofaa miti warra waliin laaqatanillee jechuudha. Yoo kana hin goone akkamitti dhiifna? Laa sana soo hin ta'in maaliif akkatti gaafachuu hin qaban isaan akka fedhan haajaan fedhan dhaaddatan fedhan xarraq haajaan isaan waan fedhan haajaan maaliif karma nagaatiin suuta jaaniituma. Nama yoo inni wallaalaa ta'ellee suuta itti ati irra beekumsa qabattee malee inni natti dhaaddate akkasittiin agarsiisaa jettee dhiisfarraa amma dubbiin dandeenyu dubbii dhiisfarraa. Akkamitti michuu maal haasoo tasaati ati nama nagaa qabu nagaa karaa nagaatiin oofan kun amma nagaa qaba. Badaa yoo ta'e ati isarra inni yoo badaa ta'e ati isarra nama nagaa ta'uu qabda. Maaliif karaa inni dhugaa keeti yoo dhufee akkanatti haa walitti dhufeenyi keenyaa fi kun rakkoo ta'e. Inni jallina qabaannaan ani jallina isaa beekee bira dabruudha. Kun akkasii naa qabadhu. Kun amma dubbii akkasiitii miti. Dubbii namaatu si ergee Mubaarak si fuudhee ani Mubaarak maahuu arkee fuudheen beeku. Ammoo osoo deemuu irra dhufeetiin jira. Eegana ammoo waan abdiin kun ta'eef haala jiru hunda naa ibsanii jiran. Kanaaf ilmoon sanillee haadhaa deebuu qabdi. Rakkoon tunillee hundi furamuu qabdi. Ati waan itti jirtu irraa dhaabbattamoo hin dhaabbattuu qofaa hin jeen. Hin dhaabbaduu jee isaa waliin laaqu jiraa'u ittiin deemu jiraa miti. Ani duuba maaliin godha bakka tana keessatti laal. Amma mataa wanni tun wal balleessitee jirti. Hanga abbaa manaa jechuudha. Abbaa ilmoo tanaallee asii baasaniiti. Kawaan kana hunda taphate isaanuma kanaa waliin taphate an akka ittiin deemanii fi kanaa'uu hin beeku jechuudha. Amma duuba dubbii achirraa deemte ta dhuftee as korte tana eessa waan nagaa hin jirre eessa nagaa akkamiin buusaa? Sanammaa sirma garuu amma meeshaas furattee hin deemini
تاهر يو جرجر عندهم تارك خناس وقابل ليستي أمس مسيوان تبوتي إيس نديني nama akkasii mataa dhoosuu dhaa'u. لا مكانوس وسو هنتاني إسانك فلان اتحاديما إسان ما ولي لا كجران دك ولي لا كجران إتنو ما أبسط وان akka fedhanitti gaa waldiisuu hin dandeenyu gaa akka fedhan san تانس kana فوتين dhiisi ديمين قدافان بتاتا kana fudheetumaan لا deemani لا ديس تانا فوتين dhiisiin deemtaa san qabeetumaan fidee waanuma waan kanaa'u fide hunda gaafachuu deema nammaan tana waan biroo tokko fiduu hin كان deemu بينين سفر على فخاي سامو دك kan akkamitti lafa kaaya ummanni kun ummataa miti booyi أنيو Bandra. Maal qabdoo dhufe. Eenyu jin? أنيو قصي سينا سينا Maal. Maarree Maal ta'e? maali ati sirraa deemsaadha? Amma asmaan dhufe. Kottaa, Maal Hussein. maal ta'e? Maaltu maal ta'ee miti Maali? beeka ta'i rakkoo teessa waan dhumattu. Maali. Kanarraa baalutaan seenna maaliin maali? Asumaan ta'i. Maaltu maal ta'e? Waan ta'e Ayi. hin beeku maaltu maal ta'e jechaan waliin teessa rakkoon hin dhumattu. Maal wanni kun maal ta'e nutti mihaa? Si wajjin Aboo wanni ta'e hin beeku waanuma ta'eewu Hayyee. an uummata tokko ka waliin as keessa tureetu jiru. Manni kun walitti seenanii hanga jechuun asirraa wal baasuu fi waan garagaraatu dalagame beektaa bakka tana keessatti ilmoota akkallee wal jalaa fuudhanii maal dhugguta akka siirii walii godhanii maal ta'anii waan dila takkaatu jira boos keessaan hin beeku. Maal dura akka sana. Kanarratti osoo hin deemuutiin dhufeeni waan kanatti yeroon dhufuu ilmoo xiqqoo haadhaa fi maatii keessaa baasanii kaa deemanii ni arge. Kanarratti immoo ilmoos qabee lubbuu isaa baaseetiin ammaan tana waan kanaan dhufe yeroon gaafadhu mucaa tokko abdii kajaan naa himan abdii yeroo naa himan aboo waan itti seenta kanarraa dhaabbattu moo dhaabbattu hin jaani ati nama si ergees ni beekaa ergamtee jirtaa kanaan nan sodaachiftuu wanti inni naaseen hin jiru ammoo namni hanga yoonkaa akkanatti of garadee waan hin taanee fi namaanis waa jechuu ammoo waan garagaraa kana laaqqataa hanga yoom nuti waliin deemna boo. Amma isa si wajjin qabuun qaba. Naas si wajji qaba. Naas si لا وساتي Laa niin qabna. لا لا، أنا ما سامي نمان كبا. Ani numaa nutti agarsiisu maal? Si cina dhaabbannaa waa hundaanuu ni jira. sana osoo hin taane osoo atis dubbii dhuftee osoo hin taane dubbii yoo qabbaneessanii suutuma deema Dubbii akkanaa agartoota, fala akkasumas sarkatti ta'e, laa dubbii yoo jirjiran akkuma inni isaan taansan yoo isin taatan ta'e wanni qabbanaan jirtu waan waa malee amma dubbiin tunis fala hin argattu yoo akka keessaa Haawutu akka sanaan haawutu. laa akkas ta'uu As qabu boontu maaliif bar ati maa akka malee hubattee jirta akkuma ati maa itti haasofte fakkeenyaaf warri kana jennuun kun kaan bahee kara suudiidhaa seenee deemu jira. Sanis qabeetiin deebisuu deemaan hin dhiisuu hin deemu. Kun ammoo kan dhaadatee barbaadee maanta dhiyoo dheengaddaa dhabee na jalaa dhukatee amma deebi'ee maanta nagaa amma haarawatti bakka inni jiru hundumaa irra gahee baasuufiin jala saraarradhee deemaa jechuun waa hundi guuttadhee. Kan ammoo qabeetuma waan afaaniin albeessaniis arraabsisuun qabaani. Kasanirraa hafe immoo waan kun eessarraa ka'ee akkamiin ta'ee eenyu dhugumaan jallinaa fi shira waan kana keessa dalagee baasisuuf murteetii kun. sirriidha sanuma garuu ibiddaan osoo hin taane karaa nagaatiin karaa nagaa bar nama nagaa qabu wajjin karaa nagaa qabu maal jennaan ibiddaan hin deemu dubbii hin qabu laa dubbii ibiddaan deemuun hin ta'u Nama nagee qabu wajjin deeman. Karaa nagaa nama nagee hin qabne immoo akka inni mee tooftaan akkamitti deemta? Akkamitti deeman? Ati uummata fayyaa qabu waliin malaa fi waa hundaan tasgabbeessitee obsaas godhattee akka kun sirrii miti akkana ta'a namaan jetta nama wallaaqee wal balleessee ayaa wal dhoofee san duraan si duritti jiranii mitire numaaf na dura jiraatanis itti san dhufe gaa dura si duritti jiranii si dura waliin laaqu jiran dubbii itti dhufe gaa amma akka Maali? yoo itti dhufeetiin jira gaa ayyee maalin jaa itti dhuftuus firraa dhiisii. itti yoo itti dhufte illee firraa dhiisi itti dhuftus firraa dhiismee jireenya kan kee jireenya dhuunfaa keetii jiraatu haga yoom namaa dhaabbatta namni waan fedhe walitti haa laaqu Anamma akkaan itti dhiisuutu hin jirre ilmoo xiqqootu bahee ala jira haati ilmoo dhalte san barbaacha boohaa deemu jirti.
kana fe mo isuma sanu dubbifne qasila ilmo san akata tigeysinu fi wanni kun gama hunda wal madeese jira warri ilmo jala baasa kuni fi qonisi akamale walin jirani beek isi dhaqanii dubbisuudhaaf sergitee summaan sanuu sergiteeti nutti deemu jirtaa nuti nama eeyduun qabaa akkanaa ani xarraq jechuu jira bar xarraqii hin taatu booda inni xarraquma sanuu akkani xarraqii san irraa baafne intalti sunis sirriimti intaltinis baalegeedha ofirraa dhiisime dubbumu tanaa ofirraa dhiiseetu dhaabbadhu mee keessaa laa maaliif dhiisa maaliif laa gamma osoo irratti wajjin jabboon waan akkanaa dhiisan akkamitti dhiisan mee waan akkana tan waan akkanatti ani nama dabeeqa waan anjuu ofitti dhiisuu hin danda'u. Inni wallaalaan jetti isarra beekumsa qabaachuu qabda. Osoo lolaan hin taane namni beeku sammuu wallaalaan akkanaan ulaaqaa jiraachuu hin qabu gaa. Dhabamuu qabaa'u sirraa'uu qaba yookiin ni sirreessa. Wallaan akkanaa tokko dhabamuu qaba inni sila. Har'a yoo nan dhiisees boruus qabiroo daba. Amma namnummaan waan kana hunda laaqee jiruu guddaan abdii kana. Abdii immoo qabeetumaan waan jiru hunda baasisiisuu ta'a. Ani kun murtiitiyya. Amma isaan dhuftanis. Abdii ni qabnaa ni qabnaa. Kana ni qabnaa. Numaaf mee gadhaabbadhu. Meela uummatanaaf furraadhis dhugaa. Ani kana hin dhaabbadhu. Dhaabbachuu qabda dhugaa rabbi. Boontuu ni qabnaa. Ati osoo isa dhufti godhuun taane. Amma mucaan isaa musiibaa keessa rooroon akkasii dhuftus hin barbaannu ni qabnaa isuma sanuu abduma jan sanuu qabneeti isin garsiifne. Akkasii ani murteetti jessanii mee soosa wayinnaa dhufee jira. رسالات سينما وين خلاص انا مت مرديتين جرا مرديتين جرا ام بكا اني ما انا جلابو اما رساله بري سمو سلام الله بريسا متي اسا dhaabbachuu qabda hin deemtu dubbii hin gootu yaa uummatanaan furraadhis jireenya dhuunfaa kan keetti jiraachuu qabda tanas fiituunis hin taatu laa gadhiisiin amma bakka inni jiru sarkadheetiin jira laa numaaf hin taatu dhugaa dhiisuu qabda qaboo osoo hin taane dhiisuu qabda abboontu san nama dhiisanii miti na dhagaye kaamichoo ati soon tooftaan itti yaana waan hunda akka aara kanaan hin ta'u aara kanaan deemu gaddaafaf ne ani isa qabeetumaan numaaf maal akka ta'e agarsiisa isaa miti warra baay'isanuu deebisuuf hin deemaan sen jee ati dubbii kuma qabdu ilaahi dubbii godhuun hin ta'u dhugaa dubbii godhuun hin ta'u qabu qabna ayyi bineensa kan firraa laf kaayi gaddaafas bineensa lafan kaayi bineensa lafaa kaa'u miti qabnaa ni lafan kaayi nuuf ni qabna garuu ni qabu qabna bineensa akkamitti lafa kaa'an ati harkaan dhiisa kaa bineensa dhiisa sabboontooti tanas kani tana fidi tana lafa kaayi dhiisoo tana lafan kaa'uti ati ammaan tana ilfiifuu karaa hojiiteeti deemi amma laa hojiin qabdu laa mee lakkaa hojiin qabanii Ani gadi taa'u. dubbii tana keessaa dhaabbadhu bahe khalaas laa ni qabna dubbii keessaa ni bakki qabna itti dubbii tana kee anaatu beeka dhiisi deemeetu waan murteessaan siin jee sana soon ta'an mee gattaa akka aarte kanaan hin deemini amma akka aarte isaanum sanuu dhiistu dubbii hin dandeenyu gachaa himee numaaf ani bar siime michoo wanni gadhiisi sibiila firraa gadhiisitiiti kuni mataa keessa yoon dhukkaasuu baadheehu ani fayyaa'uu hin qabu nama waamee qalaaqee akkana ta'ee deemu jiru kanaaf nagaatti maaf dhaabbadhu deemuu qabda akka Ati eessatti jedhu dhaabbadhu? dhaabbachuu qabda Michoon biraa deemin siin jedhe. hin ta'u ati maal taate hin ta'u dubbumtaan keessaa hubuu qabda dhaabbadhu kaartaa eessattiin keessaa baha kottuutu gattaa bartun dubbii akkaat kottu gattaa jiroo an bar dubbiin fedhu akkaan nama dubbii godhuu nan godhin gaasabboontu sanummaa laaf gala waan hunda tooftaan deeman uummata Tooftaa biyyaa beesanillee ni jira silaa namni nama akkanaa qoraasaniituma agarsiisan hin jirtu murteen biraa qoraanlee isa agarsiifneeti kottu ol deebi qoraanlee isa agarsiifneeti eessattiin ol deebi'aa miti michoo deemka ati dalagaan qabdu ati dalagaan qaba kottu ol kalaas deem deebi kara dalagaa teeti kottu ol deebi Ol siin galchuu deebii siin jedhe. laa kottu ol deebi hin ta'u kaa dubbii godhuun ani kuteetiin jira awwa neegi jana neegi yaaboo gattattaa neegi amma abdii arraan tana qabee yooniin hin finne ani numaaf miti